Heddumina uumama hawaa tana keessatti uumamee yaadame. Yuunivarsiitii lafti teenya keessatti argamtu kana keessaa hanga har'aatti teknooloojii addunyaan ilaa har'aatti qabduun qoratamee kan beekame parsantaa 5 qofa. Parsantuma 5 qofa. Kan irra gahamuu hin dandahin parsantaa 95. Kan argame kana dachaa meeqa haa ta'uutu kan teknooloojiin hanga har'aatti itti dhaqqabuu hin dandahin jira. Hayyee parsantuma 5 irra gahame san keessa gaalaksiiwwan biiliyoona 100 oltu jira. Gaalaksiin maalii? Gaafiin jettu yoo isin keessatti uumamtu taate tokkoon gaalaksii hunda keessa aduulee biiliyoona 100 oltu jira. Yaadigaa aduulee aduu teenya tanarra akkaan gurguddoo taate. Eegasii ammaas tokkoon aduulee hundinuu siistama if dandahee fi pilaaneetota garaagaraatii fi saatalaayitii uumamaa waa meeqa if jalaa qaban. Isaan san keessaa aduun teenya isii takka. Pilaaneetota aduu teenya tana jala jiran keessaahis lafti teenya isii takka. Lafti teenya aduudhaan yoo wal bira qabne dachaa miiliyoona takka tuqaa 3 irra xiqqaatti. Jechuun kiyya lafti teenya aduudhaan wal qixxaachuudhaaf dachiilee miiliyoona takkaa fi 300,000tu barbaachisa. Guddina isii yaadaagaa. Eegasii ammaas heddumina ilma namaa hangam takka akka if keessa qabachuu dandeessu yaadame. Hayyeegaa eegasii lafa tanarratti gataa buunu. Lafti gaa'ifiifuu xiqqoodha. Siistamoota akkaan xixiqqoo ta'anitti asaa deebinu. Baakteeriyaa haa fudhannu. Baakteeriyaan waan ijaan mul'ataatii miti. Baakteeriyaa arguudhaaf maayikirooskoopiidhaan dachaa hedduu ifitti as dhiheessinee ifitti guddisuutu nurraa eegama. Eegasii achuma baakteeriyaa san keessa ammaas uumama birootu jira. Kan baakteeriyaa xixiqqoo sanirra akkaan xixiqqoo. Kan sochii baakteeriyaa dadhabsiisuu danda'u. Kan baakteeriyaan akka wal horuuf haala mijeessu. Uumama hedduutu baakteeriyaa ijaan hin mul'anne san keessatti argama. Eegasii gara qaama keenyaa isaa deebinu. Qaama keenya keessa siistamoota adda addaa hedduutu jira. Seera isaa eeggatee kan deemu. Fakkeenyaaf siistamaa sochii dhiigaatu jira. Siistamaa sirna hargansuutu jira. Siistamaa sirna bullaahinsa nyaataatu jira. Siistamaa sirna narviitu jira. Siistamoota kana fakkaatan hedduutu qaama namaa kana keessatti argama. Siistamoonni dilli amma waliin laalle kun tokkotti osoo hin laaqamin. Hawaa tana keessa achi ol ka jiru pilaaneetotaa fi aduun tokkotti osoo hin buune. Daangaa isaa eeggatee karaa isaa qabatee hundinuu hojii isaa raawwachuutti jira. Wanni kun hundi dandeettii Allahaatiin malatti waan ta'uu danda'u isininni fakkaata. Allah kan ja'amu dandayaa waa hundaa kan gargaarsatti hin haajamne. Beekaa waa hundaa kan takka illeen isarraan dhoqonne. Jiraataa zalaalam kan duune kan dulloomne. Dureessa if gahe kan shariika maatii haadha warraa ilmaanitti hin haajamne. Kan osoo wanni takka illeen hin uumaminiin dura jiraachaa ture. Akkasumatti kan hoggaa duniyaan tun dhabama taatullee jiraachuudhaaf taa'u. Kan amrii waa hundaatu harka isaa jirtu. Osoo jiraachuu baate kun ta'uu danda'u isininni fakkaata. Duuba ilmi namaa maaliif gowwooma? Yaa ayyuhal insaanu maa gharraka birabbika alkariim. Yaa nama karaa islaamummaa qabatuu didee rabbitti kafre. Maaltu si gowwoomse? Maaltu si dagee rabbii kee arjaa si qananiisetti si kafarsiisee islaama tahuu si dhowwe? Mee yaada keessan nuuf qoodaa.